Akkam jirtu hordoftoota fi jaallatamtoota chaanaalii Baruftuu har'aa kan waliin ilaalu yuunis samarii fi riiviyuu kweeshensii kan waliin ilaalu ta'a. Haga xumura viidiyoo kanatti na waliin tura. Egaa yuunis samarii gaafa jennu cuunfaa boqonnaa kanaati jechuudha. Ethiopia is located in Eastern Africa within the 30° north, 15° north latitudes and 33° east, 48° east longitude. Regarding shape, Ethiopia has more or less compact shape. Ega location absolute location fi relative location argama birqabaa fi argama dhugaatiin location tokko yookiin wanta tokko bakka inni itti argamu ibsuu dandeenya jechuudha. Ega argama dhugaatii yookiin immoo absolute location Itoophiyaan kan irratti kan ishiin argamtu jechuudha. 3° north, 50° north latitudes and 33° east, 48° east longitudes kan irratti kan ishiin argamtu absolute location jechuudha. Itoophiyaanis akkasuma immoo Itoophiyaan compact shape kan ishiin qabdu jechuudha. Gara geengootti kan siqu, boca gara geengootti siqu kan qabdudha Itoophiyaan, biyyi Itoophiyaa jechuudha. Kana barnoota darban keessatti waliin ilaalleeti turre. Waa'ee sanaa isiniif hin galle gadi fageenyaan ilaaluu dandeessu achi deemtanii jechuudha. In terms of size, Ethiopia is the 10th large country in Africa. Bal'ina lafa ishiitiin Itoophiyaan jechuudha. Afrikaa irraa sadarkaa 10ffaa irratti kan ishiin argamtudha. It has an area of bal'ina lafa ishiitiin immoo hagami kan ishiin bal'attu jedha. 1,106 square kilometer. Because of its large size, Ethiopia enjoy a diverse climate, a great variety of fauna and flora, diversified ethnic group, and a large potential of arable land as well. Egaa sababa bal'achuu lafa ishiirraan kan ka'e jechuudha. Faayidaawwan isaan kana qabaachuu dandeessetti jechuudha. Diverse climates. Ethiopia enjoy a diverse climate. Haala qilleensaa garaagaraa qabaachuu ishee. A great variety of fauna and flora. Fauna gaafa jennu egaa bineensota gosa adda addaa, flora gaafa jennu biqiloota gosa adda addaa jechuudha. Isaan kana qabaachuu dandeessetti. Diversified ethnic group, saboota adda addaa jechuudha qabaachuu dandeessetti. A large potential of arable land as well. Lafa qonnaaf ta'u bal'aa qabaachuu dandeessetti jechuudha. A geological time scale measured time on a scale involving four major geological eras. Egaa geological time jechuudha bakka afuritti kan inni qoodamu jechuudha. Geological era afuritti kan inni qoodamu. The geological structure of Ethiopia is the result of the geological events that occurred during this era. For example, crystalline basement complex rock were formed during the Precambrian era. Egaa isaan kun jechuudha yeroo Precambrian era kan uumamanidha jechuudha. Isaan kan crystalline basement complex rock isaan kun yeroo kamidha kan isaan uumaman jechuudha. Yeroo Precambrian era kan uumaman jechuudha. Penampilation took place during the Paleozoic era. Penampilation immoo kan inni ta'e jechuudha yookiin took place kan inni ta'e yeroo Paleozoic eraati jechuudha. Landmass sinking and uplift were dominant during the Mesozoic era. Yeroo kana immoo yeroo lafti sinkii fi uplift yeroo ta'e jechuudha. Irra caalatti jechuudha yeroo Mesozoic eraati jechuudha. Formation of the Rift Valley system during Cenozoic era. Yeroo kamidha jechuudha. Rift Valley immoo yeroo uumame jechuudha. Yeroo Cenozoic eraati jechuudha. Kana barnoota darban keessatti gadi fageenyaan ilaalleerra jechuudha. Maaliif kun keessa deebiidha waan ta'eef jechuudha. Dafeen irra darbuuf yaale jechuudha. The landform of Ethiopia are largely the result of Cenozoic era tectonic and volcanic activity. Egaa irra caalatti lafti Itoophiyaa kan uumamte jechuudha yeroo kamidha? Yeroo Cenozoic eraati jechuudha. Akkasumallee volcanic activity dhaanis kan uumamtedha jechuudha. Isaan kana lamaaniin kanneen uumamte yeroo Cenozoic era fi volcanic activity dhaan kan ishiin uumamte jechuudha. Consequently, Ethiopia has
rugged mountain, plateau, ambas, river gorges, rift valley and lowland. Isaan kana kan qabdudha jechuudha Itoophiyaan. The altitudinal variation in Ethiopia range from the highest peak Rash Dashan, innis hagam dheerata jechuudha. Bakka ol dheeraan Itoophiyaa keessa jechuudha. Rash Dashan innis haga kana meetira haga kana kan inni dheeratu jechuudha. To the lowest point immoo Kobar Sinkiidha. Innis haga kami kan inni gadi fagaatu haga kana meetira haga kanaati jechuudha. 116 kan fagaatudha. Itti aansuudhaan maal laallaa? Review exercise kan jedhu kana hadaallu. Choose the correct word or phrase from the given alternatives. Gaaffii tokkoffaarraa yookaanu which one is true about geomorphology? A. Deals with the distribution of plants and animals. B. Examines the pattern of climate. C. Studies landforms and their distribution. D. Studies human influence on the atmosphere. Maal ta'a? C ta'a jechuudha. Gaaffii lammaffaan. Which neighboring country shares the longest borderline with Ethiopia? A. Somalia. B. Eritrea. C. Sudan. D. Djibouti. Maal ta'a? C ta'a jechuudha. Gaaffii sadaffaan. We cannot observe the outcropping basement complex rocks in one of the following area of Ethiopia. A. In a central Tigray. B. Around Asosa. C. In the Abay Gorge. D. In central Shoa. Maal ta'a? D ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan. Asintalo sandstone is Jurassic upper sandstone is A. Permian. B. Cambrian. C. Cretaceous. D. Triassic. Maal ta'a jechuudha? Gaaffii arfaffaan caa ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan. The Afar Hornet that extends into Djibouti was formed during A. Quaternary period. B. Tertiary period. C. Triassic period. D. Jurassic period. Maal ta'a? A ta'a jechuudha. Quaternary period. Gaaffii jaffaan. One can associate the Mesozoic era with the formation of igneous rock. B. Metamorphic rock. C. Sedimentary rock. D. A and B. Maal ta'a? Sedimentary rock ta'a jechuudha. Gaaffii torbaffaan. All of the following are drained by the Abay and it is distributed except A. The southwestern highland. B. The north and western highland. C. Central highland. D. Southeastern highland. Maal ta'a? Except jedha asirratti. Maal ta'a jechuudha? D ta'a. The southeastern highland. Gaaffii saddeettaffaan. The north central massive are separated from the plateau of Tigray by maal ta'a? A. Marab river. B. The Danakil lowland. C. Tekeze river. D. Abay river. Maal ta'a? Saddeettaffaan C ta'a jechuudha. Gaaffii salgaffaan. The smallest subdivision of the western highland is A. Showa plateau. B. Tigray plateau. C. North Central Massif. D. Samiin Mountain. Maal ta'a? Showa plateau ta'a jechuudha. Itti aansuun bakka duwwaa guunna jechuudha sitti. Complete each of the following statement with the correct word or phrase. During the Triassic period and land subsidence sinking began in maal ta'a jechuudha? Paartii isa kamidha? South Easternidha jechuudha. South Eastern party of South asitti maal guutu? South Eastern jettu. South Eastern jettanii guutu. South Eastern party of Ethiopia and progressed toward the asitti immoo maal ta'a? Northwestern party of the country jettu jechuudha. Asirratti isa jalqaba irratti maal guutu? Jalqaba irratti
South Eastern jettu bakka kanatti jechuudha. Bakka kanatti immoo North Western jettu. Inni itti aanu immoo gaaffii lammaffaan jechuudha. The landform of Ethiopia are largely the result of Cenozoic era. Asitti maal jettu? Cenozoic jettanii guutuu jechuudha. Cenozoic. Gaaffii sadaffaan. The dash era is the oldest and the longest geological era. Eenyudha jechuudha? Precambrian. Precambrian jettanii guutuu asitti jechuudha. Precambrian era. Gaaffii arfaffaan. Dash era is known for the predominance of invertebrates. Eenyu jechuudha? Paleozoic. Asitti maal jettanii guutuu? Paleozoic jechuudhaan Paleozoic eraadha jechuudha. Paleozoic jechuudhaan kan isin guuttan. Give a short answer for the following questions. Asirratti isaan kana gaaffii asirratti isin gaafata jechuudha. Short answerii kennaa isiniin jedha. Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Who was Eratosthenes? What did he contribute to geography? Gaaffii lammaffaa maaliifan gaaffii lammaffaatti darbee idduma tokkottan gaaffii isaa isiniif ka'a jechuudha. Sana booda viidiyoo isaa paawus gochuudhaan iddoo tokkotti ilaaltu. Deebii isaa hunduma isaa iddoo tokkottan isiniif ka'a. Gaaffii lammaffaan explain how wide is the scope of geography? What are the major branch of geography? Gaaffii arfaffaan what is the difference between the relative location and an absolute location? Gaaffii shanaffaan what is the distinction between the vicinal location and geological location? Jaffaan what are the advantage of compact shape? Torbaffaa describe the major geological events that occurred during the Cenozoic era of tertiary period in Ethiopia. Saddeettaffaan state why sandstone and limestone are seen as surface outcrop in the plateau of Tigray. Salgaffaan describe the geological era which was significant regarding the formation of the various landform in Ethiopia. Iddoo tokkottan isiniif ka'a jechuudha. Gaaffii tokkoffaadha hanga salgaffaa jiran deebii isaa jechuudha. Deebii isaa yoon isiniif ka'u kana fakkaata. Paawus gochuudhaan viidiyoo kana jechuudha ilaaluu dandeessu. Tokkoon tokkoon deebii isaa kaa'uu dandeessu. Viidiyoo kana dhaabuudhaan yookiin paawus gochuudhaan hundasaa deebii isaa kaawwachuu dandeessu jechuudha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa boqonnaan tokko walumaa galatti xumurameetti jira. Bakka gaaffii isinitti ta'e yookiin immoo bakka isinitti ulfaate koomentii jalatti naa barreessuun hin dagatiin. Ani immoo koomentii keessan ilaaluudhaan bifa isiniif galuun viidiyoo kabiroollee isiniif dalaga jechuudha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa. Barnoota keenya itti aanuutiin Unit 2 kan jedhu walitti deebina. Unit 1 keessatti waan ifa isiniin taane bira darbuu hin qabdan. Kanaafuu osoo Unit 2 tti hin cehin waa'ee Unit 1 ifa isiniif hin taane taana koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kan biroo isiniif dalaga jechuudha. Kanaafuu barnoota keenya itti aanuutiin Unit 2 dhaan walitti deebina. Nagaan naa tura.